تاي ما تنجن تاي نمشي تموتي بدأت تنجن تاي يو خلي فاطمة كلا سيبك أبي خلاص ايوه أركلا ما ولك 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 أبي أركلا ما أكيد سان ما يدري أنا سيني سان بس ماما دي أتكلم أنا قبل جرا بقولوا ما تيجي والله أكيد أركلا خلاص في أدي كم تكلم أنا دفون أنت أركلا خلاص كل تي كم بتونا يدرا ولنا بقولنا إيش هو ده أنا إيش هو أموني قرتي هنگا أماتي شرا خانا قرتي أكا إني إبدي هم بلبلو بنزيل إرد بيرفساجرو فراني في براورو أسان تيوديتو أكا قرتي إبدي هم بلبلو قراجي جلت وقا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خبجمتوتا في جارتمتوتا مامتو جرى جرتني سنجتا خبيا خيسات في بيالا بريان كنيلمان رومو نجيا في جالة خجنا قوني رابو كبكسنجتني تسناقو تشاقا أرام سنة كمچون سني رمني كمچون تيسن نبتني مال يچون كسقوي نولمني توكو تيجا ورا فاطمة تيجي من الدفعة تمي سني راقة فلا يجات تره أرجع فرام بكين نجرتي فانا صار إيجا جيني رفو جراني ولين جني مي بوشيطاني مو في بينه mana fauzi aso ta yachi kamo juru ganu tedu fu khanya dagenya kaya jilban ba fatel gela gote ar musanin ga fauzi akamne ida sharaf gone fate dan aga raga ka beitutti wajji wal fami ra akasi tramasi fiddi akata sin sugo te chuba gafa dane mamen kabe sharaf gode anilen dawalari bika juru ne amani ga akasi fauzian hida gatte sifte fate wana kaisin gote chufa kaisa takatakan kaisa gayamte achumat ganis dake namota siduba yurhumna gafator te fatima te yetumte san esi chudan takatakat ga tenya chira bilbichivne bilbinu tera bilbichivne san hanga edar kan gutu ega bulle hanga ganama khanat nudu fudidani ganama khanaga ega bari mana siti yani mana fatima tenya gadumne mana galle ga achi gamachu isini marre mega akkamte fatima akkamte foziya gone akkasiga birraarrattillee bilbilee birraa qofa bilbili isaa banaadha bilbili diin asaantiidha cufaadha faraanganaasuun ci'aa kutee bilbilaa cufate akkasitti birraa asirra bilbilee asaantiidha iftuudha isaan cufte bilbilee dhaamsatanii ilaa ganama kana cheeyinee nuti ganama kana dhabnee gaachi bullee foozii yaallee harka hidhaa dhiibneetuma harkaa miila sii hidha dhiibneetuma nama nu dhufu dhabnaan qixaanni kee dhufanii asirraa kaneennee achirraa kaanee mana keenya mana obboleettii xiyyaa dhufne takasi jiga video ta YouTube Fatima tanya jalan ni jira ke jarat le gadibne jira boda centennial unde seni gamma gana majira no tille boda gadibna unde seni gadibna waqta za qura takka qudani asri boda seni gadibna amma ga gana majira bare gadufne sani buga Fatima YouTube Fatima jalas ko board jalas ne erkatani sena lala asman ga grama me TV Fatima sida basara salamada السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كم جستن جالتم تو تافي وانتون نيجرتي ماشي مامي تاتا ماتي خيسانو وسلام عليكم نراب كلا بيتن تسناجي سني ديكادا أكو مغرتيغا غوداني سي دالاتي جودا مدان نمدوتي أوبليتين تينيا أومون نموني بونغتي أسانتي ودي بي birraawoo fi akkasumatti faraantuu irra bubbanii jechuudha obboleettii teenya nama meeqaantuman akkasigaa madaa kaleessa gartee madoonee jechuudha godaannis obboleettii teenya dhiiga lolayeetu gartee nutillee akkasitti harkaa kan dhaabbannu godhe suniif gaa ta dubartiidha ta dubartii qabdi ammoo gartee irraa kafalla abadan gartee dhiini siidhaa lolayee nafu jennee gartee waadaa seenaa turre isaanillee gartee miidiyaa irra teenyee taadii isin goonu immoo hojiin isin garsiifnenne akkasitti dhiyeenya kana hundi jala dalagu jirra jechuudha. Arra immoo guyyaa arraa odeeffannoon hatattamaan nu gahe akkuma nu gahe namoonni hangi tokko faraanii fi akkasumatti fooziyaa bira jiraachuu fooziyaatu bira jiraachuu faraantuubiis bira jiraachuu fi namoonni biraatis bira jiraachuu odeeffannoo garre. Sun irratti gaa akkuma gartee chaanaala Faatumaa tuub irratti gartanitti Khaanee itti dheene jechuudha. Yeroon galgala khaanee gartee faana buunee dheene qophooynee waallee fudhannee jechuudha. Likkii galchinee dheene. Arra gartee odeeffannoon nu geessee
mana gartee fooziyaatu fara'aan faanis jiran jaanii kanaaf arragaa itti dhee'eeti isaan san likkii galchinee baakooraadhaas ni yaanaani haadaas akkasuma yaanaani walirra buufnee fara'aanii fi fooziyaatuubi walitti hiinee likkii isaan galchinee yaana akkasitti waan kana himee hin beekne faraan ammoo waa dheessee baafatu akka gartee sooshaal miidiyaa gubbaa taa'ee gartee lolusanii miti waa dheessee baafatu waa odeeffannoo dhagee baafatu hanga gartee telefoonni isaallee ichi dheedhee gartee dhugaa wanni goone telefoonnallee cufate jechuudha. Namoonni gartee silaa addatti birraa ooroo fi santiihuutu akkasumatti gartee faraan irra yaaneeti gartee wal qixxeessinee xuupheessinee caccabsinee keenya jennee dheenetti qophooyneeti waggaa dheene akkuma wanni irratti harkaa jirtan jechuudha Faaxumaatii fi akkasumatti qabuu irratti harkaa jirtan hidhamne jechuudha. Akkasii sababa asirratti yoo ta'u darbuu danda'u eessi yaafaani eessi yaafaani hin beeku faraan hin taane atoo maatu si fide maatu si fide laa isin jette sanimo laa gattaa irratti isaanii effabaji gattaa hudduu gattaa hin taa'u gattaa tarkaanfii fudhanne as kanni himi eessa kutan yeroo akkam bahan akkamitti gartee mana kanaa bahuu dandeenye amma mana kana jiran jennee isiin gartee diddee gartee gaa hanga nuti tarkaanfii irratti fudhannutu akka geesse jechuudha. Sun wanni isiin nuti maal takka waan kana ofirraa calleessitee himu talamadaa dheengaddaas gartee waraanni san akka bobba'u odeeffannoo kan nuufi dhiinni akka loloofamu haala mijaa akka qindeessitee isii. Suniif mee arra akka keetiin taanuti ati waan kana keessaa ilmaan qabda miidhama keetiis hin barbaannu waan kana keessaa baasuudhaaf jara nuuf dhiyeessi jenneen. Akkasitti isiin rinciccee gartee ugaaniif wanni taate Faaxumaadhaan gartee tarkaanfii irra fudhadhu jenneen egaa haala barbaachisuun xuupheessinee keenya. Saniif egaa daawwattoota keenya dhufuu didanii barii amma isaan teenyee jirra. Kun egaa amma afaan isiin biraayinaa onnee qabatan mana kana dhufanii galutti dalaga qabnaa as teenyee isaan eegaa nu dandeenyu. Eegee daqiiqa 30 ilaa ganama kana subii daqiiqa 30 jiranii mee onnee qabatan dhufanii intumin isaati intumin dhiisi intumin inje. Akka isaan godhan ilaalu nuti. Dhufanii onnee qatamee harraa kan isaan ilaalu isaan dhufanii qixaata keetii asirraa kan harkaanis hin xuminu. Asaanti dabalatu asaanti inni fayyadisi. Waal dabalatu bittuu fi birraa fi asaanti faraan dhufanii asirraa kan inni qabatan. Bobboniin Sanii hojjettoota keenya dhufanii onnee qabatan harraa kan qixaata keetii. Hanga isaan dhufanii asirraa kan qixaata keetii kun daawwattoota keenya dhufanii harraa kan. Isaanis silaa arra isin jiraattanii siidhaa miti isin haalkiidhatti isin fannifnanneen ichillee telefoonatti goone telefoon ugaatti goone telefoon isaanii cufa birraa oroon ammoo deeqaa 30 keessa na eeggadhaagee galgala guutuu achi kutee hanga ganamaatti eegaa bullee achi gartee ganama akkasitti firraa mana ganda Faaxumaatu gadhufnee jechuudha waluma fudhannee maaliif birraa oroon eega telefoona kaasee isaanis itti dawwalee dhufan jennee eegaa turre maaliif takkuma maal lubbuun caaltu tokko du'ee tokko nyaatu wal gaggalaafata taati dhiira san ita silaa irra deemu jennee ammallee ni teenyaaf ammaas tuni qacacaa isaan booda jiraachuu gartee garsiisu akka isaan gartee bakka ciisanii baaragan bakka ciisanii akka isaan gartee hirriba dhaban isaan godhuudhaaf akkasi ganama kana dhufne suniif tarkaanfiin keenya itti fufa mee Faaxumaatoo hangam takka Gammatti maali quuqaa ofirraa buqqifte moo ambeekaa waa quuqaan irraa buqqaane wanni gartee daran gartee qabeenaan taa'u faraan ammoo hangaan gartee walitti keessutti keessaa'u birraanis manguddoo fakkaachaa isaantii hundi hanga gartee isaanis irra yaanutti abadan garaan nu qabbanaa'u. Namoonni gartee hanga ammaatti shira kana gartee akka inni ibiddi kun balbalu benziila irra firfisaa jiru. Faraanii fi birraa oroo asaantii hudiitu akka gartee ibiddi kun balbalu godhaa jira jala tuqaadhaa jala tuqaa. Suniif isaan kana hangalikii galchinutti wanni tolaan jirtu. Achi ta'anii gartee mana namaa ta'anii Abrahaam jibaafachiisanii achi dhaadatan. Sanamni kamitti ilmi namaa tokko namni irra wallolee ijaarsaa jaartiin kakeessaa hubattee ilmoon jidduu jirtu mufiin isaanii aariin isaanii lolli isaanii ni dhumaan beekanii garuu wanni gartee daran wanni godhu
deebisanii ichi ta'anii sanis akkas godhanii daran nurra bobba'anii Faaxumaas gartee sadarkaa sanii madeessuun tuffii nuuf qaban. Tuffii ammoo nuuf qaban san jiraachuudha. Ammallee hin garsiifne. Hanga gartee maal milikata garsiifne malee ishaaraa jechuudha yookaan milikata akka gartee karaa makiinaa gubbaa yaa'an diimaa fi gartee magariisa garsiisan ni garsiifne malee ganaa gartee inshaallah isaan hanga gartee haalchi dhaphanne quxurii 8 hirutti abadan garaan nu fayyu sun gaafasi dhiirummaa teenyaa isaa kan achi booda adabataniiti hawaasa wajjiis odoo dubbii namaan sasseenne nagayaan ta'an suni mee Faaxumaa ta'uu maal jetta? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشمع عركفوني جا داوتو تمام ميتو أكمل نجاح في أخي سن جتني جبتني سلامني خني بقى جتني تبرسي سنبرا هاجون جا الحمد لله نتيجة رجعون والحمد لله سنجي ورين channel ما ميتي فارية تاتن سبسكرايب لايك شير قولوا هندقتنا يسوى جنين ماتي تهان جا داوتوني قيلين فاطمة ما مجلة تركمتني لين أكسومتي obboleessa kana hedduu takka haa galatoomuu haa umrii isaa dheeraatu wajjiniin nu haa tursiisu subscribe share like godhuu hin dagatinaan jaa alhamdulillah arraa gammachuu hedduu takka na dhagee maaliif namni dhalaan obboleessa wajjin dhalachuun bareedduudha bagaan obboleessi dhiiraati wajjin dhaladheesi irraa dhalachuun kiyyaas alhamdulillah ittiin gammadaasi wajjin dhalachuufis ittiin gammadaa ani arraa silaa akka kiyyaan akka isaan na godhaniin nama aanas nama dhiiga si obaase aanan obaase itti oromoon laakiin tarkaanfii isaan silaa dhalaanii fi dhiirti isaanii wallaalan an obboleeyyan kiyya ka dhiiraatis wallaaloo akka isaan godhanii san godhuun fadhu. Obboleeyyan kiyyaanii sammuu qabaniis akkuma kiyyaa waa beekanis isaan ammoo sammuu isaanii ni wallaalamtee harka hudduu duubatti kasina qabanii kaan miiraan nama meeqaan akkuma galtanii gaa viidiyoo waan inni isin himumi mataa keessan dhodhoosanii jechuudha alhamdulillah jalaabeetiin jiraasi fayyeetiin jiraasi alhamdulillah galannee karabbiiti isiin wallaaltee san cufa ani akka silaa viidiyoo tiyyallee argitanii jirtan akka isiin nagooteen hin goone silaa ani mukaa isaan naantumaan kan hin geeffadhe san uleen cufti akka itti oromoon lukkuun ablee fi qalxuu fi faatee baafattii jette uluma isaan nutumanii fi sanumaan dhaqeenanis sanumaan fudhadhee dhaqee fooziyaa kokorsan jaalu kanuma isiin naantuun teeninanis dhaqee fudhadhee dhaqee bas silaa akka garaa hiyyaatiin akkasittiin itti kaaya giin fooziyaa gaaf takkallee taatu wajjin nyaannee turre ati ni dagatte laakiin ani immoo gongumaa hunda gaddu ilmaan keetii fi ilmaan kiyya garaagarummaa hin qaban ilmaan kee Faaxumaatutu fooziyaa fotteessee gisee naan jedhe hedduutu akkanatti aaran ummaa teenya dhooyitee naan jaan haboon tiyya haboon taaf ijoollee teetiif nuti maaliif maatii takka waan taaneef kana ni wallaaltee ati kana wallaalteeti obboleessi kiyyaas dura teessee akkasitti arrabsita sunu likkii sin galchine akka keetiin siraate ta likkii galchanii harkaa fi miila akkasii waliin dhadhee hidha dhaabbata san hidhani bas nuti immoo maqaa keenyaaf hawaasaaf miidiyaaf waan akkasii san hin marru waan nagayaa taate malee gorsa akkasii taatu akka ati ragooteedha wayin si godhe sin goone laakiin sitti haa fakkeenya taatu jechuufiin hidhaa shalabsanis hine obboleeyyan kiyyaas akka asaantii fi birraa ummata sammuu muqoffalaa san akka isaanii sanitti tarkaanfii fudhannee jechuudha. Qalaan dhaan jennee irraa dorgogne miti. Mee Faaxumaa akkas hin jenne amma ni beektaa fakkeenyaaf ati numaa beekee mana namoonni hedduun Faaxumaan gartee nama maafiyaadhaa nama gartee garaa jabaatu nama amaadhaa nama gartee bultii nama diguu nama gartee dubbii qabu nama yaa'ii godhuu nama si galtee safuun beeyne kana subbaqaman garuu har'a akka silaa madooyitee gartee madaan sirra teessu sanii si galtee akka isiin silaa gartee dubbii san hunda odeeffannoo si jala daleegee kannitee akka tarkaanfii sirra fudhataniif an harkee kiyya nan badine nama biraatiin gartee tarkaanfii irratti haa fudhatamu tuuyettee gartee onni jette san arra gwaadha jettee akkasitti isii wixxir jettee gartee maal jettu san waggaa akkasin laalteeti mee maaltu si dhaga'ame akkamitti gartee daddila san garaa laafuu fi dandeessee hojii. Maaliif jechuun angaraan kiyya dhaga'amti itti maantimeesi gongumaa hin danda'u tarkaanfii isiin akkasiin akka isiin silaanarra tarkaanfii narra fudhatteen annama gara qabee jirqin lubbuu isii keessaa baasu akka isiin nagooti saniin kaa bas laakiin garaa na nyaata maaliif tokkoffaa obboleettii wajjiniin dhaladhe lammaffaanis intala dhalaatii ilmoo dhalaatiin dhaleetiin jiranis
obboleessa dhiiraatis dhalee wajjiniin dhaladheetiin jira. Ilma dhiiraatu wajjiniin dhaladhe. Akka isaan na godhan san rabbiinu isii oofee irra nu geesse nu harka naqe. Akkas laaleetiin rabbii isii kophaa manatti uummata biraa oofee. Jarri dhimma Telefoona magaalaan warri siif jirra si cina dhaabbanna sirraa dhoortu maarreedha. Taa'iftuun halkanii guyyaa si biraan deematteen wa'aa doolii seente viidiyoo martee fi jirtiimi. Bas ani kana cufa maaltiitu natti dhageeme namni ka obsa qabu ka hogguu lolees qabuu danda'u ka aarees hogguu aare takka aare iddoo badee bu'uu danda'u sila. Maaliif geessee isiin ammas akka itti Oromoon gawwaa yoo lafa si darbate sirraan kaanee jedhan lafa darbannee kaa irra taa'uun faayidaa ni qabdi. Harka jirtiin yaamidha isaanuma yaamidha malee dhummatuma dhiiraa san obboleessa Kibarri isiirraan isaan ni harkannaa isiin ni yaamti. isiin ni dheessiti. jechuun malee isi miidhuufi miti. Nuti isii miidhuufi miti. Ammas rabbiin uummata cufa qochiisee isii kophaa kaayame duula akka isaanii san gawwaa taanee waara dubbaan hare. Nama shan lafatti hin qabnu. Nuti mana masaa. Yoo isii dhangeenituma dhufanii Hojii duubani. takkitti himaa waan ani qabee isin naa qabdee ani bashak godhe miidiyaan maal. Bannuti Ibraahimitti hin himne Ibraahimii wayii dheenye duraan gartee waan gartee yooniif wanni tun taakii taate beeku nuti ifumaa gartee fidaa kan ni yaabbanne. Birraan ni dhufaa daqiiqaa 30 eeggaddaa jee Abiraayim yaamne. Tumsatanii. Xiyyaa bilkii galchine inni ta'aa birraan ni dhufa. Tumsa hafi Tumsi jaalu faa dhiirti qophootee feeti gaagee dhiirti dhufte birraa wayyaa isaan yoo isaan wali guratee fe'oo. jenneeti achi booda kan Ibraahim yaamne Akkasuma dhufu jiran ilaa ganamaa eeyine dhabne. Anaa fi Maammadee bichaadha. Dhufu jiran. Akkasumaan Fooziyaa likkii galchinaan ni rammateefis ammas daawwattoota kiyyaa. Ammoo isiin ni beekta. Akka gartee amma isin sooshaal miidiyaa irra ni gartan garuu isiin waa hedduu himachuu dandeessi. Nam tokko nu hedduu hin jiru silaa beekta. Faaxumaan silaa gartee akka hamaallee silaa nama garaa jabaa taate akka hamaa goote. Deebisii amma obboleessi kiyyaa wanni qaboobuutu eenyu jettan artistiidha. Namoonni hedduun gowwaa maarree dirqashoo jettanii arraboota adda addaa wanni taate hedduu gartee arrabsoota akka hedduu guddatan garuu immoo namni kuni namni sin beekne sin madaalin jaan. Fuunee gowwaa ni godhe haa ta'u. Inni immoo artiidha. Heera Oromootis ni beektan artii keessattis gaa nama oduu guddaa qabu. Ammoo namoonni isa beeku ni beeka. Suniif nama hayyummaas qabu nama gartee waan irraa tolaate irraa badaatis beeku. Ammoo wanni kana namoota gartee silaa artii ta'anii gartee fuulduratti kaafatanii qaroo uummataa ta'an kana namoonni hedduun gufuutti ta'anii irratti gartee maal jedhanii irratti tumsanii itti gogoo'anii daandii irraa meessuudha badhan beekta. Kanaaf mee Ibraahim keenya maal jetta toodhaamsa gabaabaa. Saniif hojjettoota jaalatamtoota keenya nuti Fooziyaa tumuudhaa fi miidhuu fi miti. Yoo humna isii duuba jiraata san kan ofitti taate jechuuf hidhuun keenya. Akka isin silaa Faatuma namatti ergitee ala dhaabbattee itti qajeelchitee alaa deebiteen Faatuma irraa kafaladhu jennee harka hinee dhiisuu wallaale. Nuti gaara dhiiraa achitti harkamnee isiin nu biratti Faatuma tumuun nuuf maqaa keenyaaf gaarii miti. Akka heera Oromootti heera Rabbiittis Faatuma akkasumaan isiin tumne. Akka ati nagoota siraan laalee dhiigaan siraa buusaatti ammoo dhiiga siraan buusu humna mana nuuf fidde san dhiyeessi jechuuf hiine. Saniifuu humni tasanii silaa bariisaa eeyinee ganama achi teenya inni halkan guutuu achi bullee daqiiqa 30 dhufna jee birraan daqiiqaa 30 hanga sa'a 12 ta'e saniifuu waan isaan dhufaniin akkaataa isaan itti dhufan meen ilaallaa waliin itti teechaana saniifuu hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagayaan nu jiraadhaa irra salaamadha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.